of gains by the Taliban across Afghanistan, taking province after province. Yaa'u matrii kabajamaa bakka gareen Taliban kakawweettamantu dhufte qiyaama booftu bakki dirri Kaabul barbadaa'e nama hedduun lubbuu dhaboof biyyittii waggoota 20 oliif ijaarbaddanan gojibaachuuf murteesse jeera. Eetuun duubanaaf murte jajjabdu turte garuu Taliban nafoon qolchita dhukaas bantee uummata miiliyoona 6 balleessitu magaal Kaabul barbadeessite bakka rakkoon jabduun dhalattuuf namooti wal fixanii fuula dhiigi dhangala'annaaf kitiyyaan biyya baqachuuf filadhe jeera. Gareen Talibaanam waraanaaf wanteellesii tarka qaba amantummaa kabajaaf qabeenyi uummata biyyiteennaallee namarra jalqabe harka Talibaan waan jiruuf naan hin beekinaa eegdee baattu baattan hin beeku ammonne uummata qabachuu isaaniirra shakke guddoo qaba namoonni baay'een soda nageenya kee jiraachuun isaanii mamin qabdu ammoo gareen Talibaan akkasanii cuftisituuf erga dabarfaadha. Pirezidaanti Afgaanistan ka Talibaanaa tiqilee keetta Ashraf Ghani jedhe laf gad lakkisu loltoota Ameerikaa hordofee waggoota 18 booda jalqabjii agayyaa kan keessa ijoolleen Usaama bin Laaden of Alqaayidaa huta bulchiis biyyattii 34 keessa 26 ol qabachuun dirgudda Kaabulii fuuldeeffachuun shaawusaatti dhaabatte. Adoolteen buliin garaagarummaa sa'aatii 2 keessa magaalota Afgaanistan kanneen seensa magaal gudditti Kaabul irratti argaman kanneen akka Kunuuz, Saarepooliif Talogaan qabachuun erga kan jetti dabarseeti. So breaking news out of Afghanistan again, where the Taliban has captured the northern provincial capital of Kunduz. Loltooti ta'e warbaqachuu barbaadan cufa harabanaaf hadheetaniiti. Abbootiin lafa waggoota 20 booda waan dachaateef gaantoti Ameerikaaf warri lixa waliin taatanii lolaa turtan cuf dafaa godaana jechuun erga dabarseeti. Buufati xuyyuur biyyattii illeen sa'aatii muraasa keessa baqattootaan jaanjaa'e. Akka namni walgatuuf dhiigni qulqulloota lolan barbaada kaje Pirezidaanti Ashraf Ghani immoo darsaaf erbe waan qabu guurrachuun taajistikkaanii keessa baqate. Boom Taliban rasaas tokko don dhukaasi masaara mootummaa qabachuun erga kan jetti dabarfaate. Afghanistan has new masters. 20 years after their first experiment in power came to a shattering end. Sa'aatii lam keessa mootummaa cundhur kanaanii balleessuu mootummaa taane jira. Kun seen addunyaa irratti ta'e hin beekneef duuniyaa qofa irratti adon taane akhira keessallee ittiin boonka jedhu qondaalee Afgaanistan Abdul Ghani Barada. Hojiin jajjabduun sa'aatii kanarra qabde waan nurra eeggamtuuf jabaan hojjan jechuus Aljazeeraa gabaas. Loltooti si Afgaanistan keessa baasu si hordofee Ameerikaa warroota waggoota 20 oliif si waliin hojjechaa tur godaansisu jalqabu torbe dabree gabaasaa tur. Balalli marsi jalqabaatiin namooti 221 ta'an Ameerikaa kutaa Virgiiniyaa haqubatan yoo ta'an warri kun waggoota 20 darbaniif Ameerikaa waliin ta'uun Talibaanii duulaa turan. Amma duub gareen Talibaan lafa gad lakkisu Waashingtan hordofee biyyatti waan dhuunfatteef warri Ameerikaa waliin hojjechaa tur cuuf lubbuu ofiitu sodaatanii madhamaatti waliin baqachaa jiraachuu Associated Press qabaa jedhe. The US plans to withdraw all its troops from Afghanistan. Waggoota 20 booda lafa gad lakkisu waraana Ameerikaa kan hordofee qiyaama uumamtee waan gubat fakkaa Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Donald Trump. Pirezidaantiin amma baallee harka qabu Joseph Biden the Junior Talibaan dheechuun Ameerikaa gudditti addunyaa dura waan salphiseef aangoo gad lakkisee ba'uu qabu jechuun dhadhaate. Irra guddaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres mirga ilmaan namaa kabajamu nageenyi uummata eeggamu. Taliban gargaarsi namooma qaqqabu hojii guddootti irraa eeggamaa yoo jedhu biyyootaaf dhaabbileen idil addunyaa hedduun garuu jabdu muddamuun dippiloomaatotaaf hojjettoota isaanii geejjib lafaatiif samiirraatiin godaansisuu jiru. The Taliban yookaan Pashtoon afaan Oromoo yoo jijjiir barattooti maqaa isaaniiti. Talibaan akka war faranjoota bar 1990 keellaf gad lakkisu war Soviet Communist Russia taansite kadhalatti yoo taatu. Loltooti kun bar 1991 hagum lamaaf tokko eegee Afgaan bulchiteen duuba dhukaas garee Usaama bin Laaden fulbaana keessa Ameerikaa irratti tolcheedha. Ha September 9/11 jedhamuun Ameerikaan Talibaan Alqaayidaa walitti hidhata qabdi jettee jabdu taaroon loltoota hedduutti ergite lafaate balleessuun angorra kaaftee mootummaa dhibe hundeessite. Eegisuunis Talibaan dhaabbachuu mootummaa Afgaanistan kan waan hin fudhanneef the counter attack yookaan waraan ofirra qolachuu adeemsisuun Ameerikaallee waraan dhibirra yayyabde shoror keessa jechuun moggaafte. The Taliban, the hardline Islamist group that ruled over Afghanistan, had sheltered Al-Qaeda and its leader Osama bin Laden. The Bastille, olaantummaa Ameerikaa mormite qawwee qabatte haatina meddu jeesoon dhuguma deessitoo fillee akkasum dhumachaa turte. Waraa waggoota 20 oliif godhameen Talibaan jibbaatu falmachuun Ameerikaa waya lubbuu qabde dadhaban. Dhumirraddu biyyiti Joseph Robinette Biden the Junior Ameerikaan haala ajaa'ibsiisa ta'e waraa waggoota 20 oliif Talibaan waliin gooteen booda Kaabul gad lakkisuun baqachuuf murteessuun ijoo miidiyaa addunyaa taate. Talibaan immoo laf gad lakkisu Ameerikaa kan hordofee biyya
Ashraf Ghani Afghanistan raasaawwan turteef namooti kum dhibba tokko caalan Ameerikaaf neeto gargaaranii Taliban waraanaa turan baqachuuf galmaa'u isaan armaan duri san teemne waraan guddaa guyyaa kaleessa milishoota Talibaniitiif mootummaa Ashraf Ghani jidduu godhameen ijoolleen Osama bin Laden yookaan bin Laden of Al-Qaidaan guutuma guutuu kutaa bulchiis biyyattii dhuunfachuu magaala Kaabul marsitee masaara biyyaalessa weerarte. After 20 years, it was a hostile departure for the United States from its Kabul embassy. Waraan kaayotiif waraanangoo waggoot diddamaan booda Ameerikaan mo'atamuun alaabasii gad buufte fannisuuf dirqaamti. Abdul Gahani Baraadaatiif Ashraf Ghani Talibaaniif mootummaa biyyattii paashtuu yookaan Taliban gar masaara mootummaatti pirezidaantiin biyyattii Abdul Gahani Baraadaa gar baqattummaatti taphni waggoot diddamaaf godhan waraanni lubbuu namoota hedduu nyaateef Ameerikaan irra Outside the capital, the Taliban are consolidating